Harka fuunee akka mul'atan dhaggeeffattoota Oduu Ispoortii keenya yeroo kanaatiin waancaan Awurooppaa bara kana shakkii tokko malee anaaf kan xumuraa ni ta'a jechuudhaan Cristiano Ronaldoon dubbatee jira. Ronaldoon waancaa Awurooppaa ja'affaa irratti hirmaachuudhaan riikaardii qaba. Kan immoo taphataan hangasaa waancaa Awurooppaa duratti hirmaatee jiru. Kanaaf riikaardiin kan Cristiano Ronaldotti bara 2028 waancaa Awurooppaa biyyoonni UK wajjin ta'uudhaan qopheessan immooti. Yeroo sana yeroo qaqqabu immooti umuriin isaa 43 ta'a waan ta'eedhaaf amma waancaan Awurooppaa isaaf kan xumuraa akka ta'e Cristiano Ronaldoon himeetii jira. Ronaldoon bara 2003 tapha isaa jalqabaa garee biyyoolessa Portugaaliif taphachuu kan eegale erga sanaas taphoota 200 oliin Portugaal tajaajiluudhaan gooliiwwan 130 galchuudhaan taphataa biyya ofiitiin yookaan immoo garee biyyoolessaatiif goolii hedduu galchuudhaan riikaardii qabu. Kan immoo goolii hedduu galchee sadarkaa jalqabaa irratti argamuudha. Ronaldoon bara 2016 moojuutii ofiisaatiif miidhamee tooti balleessaa Dimitri Payet irratti raawwateen miidhamee dirreedha hooba illee taphattoonni garee biyyoolessa Portugaal of kennanii tooti taphachuudhaan goolii 1-0 qopheessuu dorgommichaa France mo'achuudhaan seenaa keessa yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii Awurooppaa ta'uun isaanii ni yaadatama. Biyyoonni kunneen illee asuma jennu asumarraan Portugaal fi France illee taphaanus xumuraatiin ammas kan walitti dhufanii ta'an dhumaafuyyooti. Ronaldoon waggoottan 20 darbaniif biyya koo bakka bu'ee tooti taphadheetan ture. Taphataan jirasi uummata akkasumallee maatii fi ijoollee kootiif gammachuu uumuun ana baay'ee onneen tura kan manna akka kaasa jechuudhaan Ronaldoon himeetii jira. Kaleessa mootii biyyi isaa Portugaal daqiiqaa 120 Sloveeniyaa wajjin taphattee rakkattee ofiisaas mootii daqiiqaa 114 irratti rukuttaa peenaaltii argate. Goolii garee biyyoolessa Sloveeniyaa Kylian Mbappé penalti isaa erga jalaa qolee boodatti Ronaldoon imimmaan qabachuu dadhabee baay'ee bu'aati ture. Miira isaatti to'achaatiin turre. Ronaldo qofa osoo hin taane mootii harmeensaa istaadiyeemitti argamuudhaan ilma isaanii daawwachaatiin turan. Doolarees Aveeroon umurii 69 irratti argamanis ilma isaanii wajjin dirree keessatti bu'aatiin turanii. Haa ta'uti garuu xumurra Diego Coostaan goolii eegannaa garee biyyoolessa Portugaal MMA Ronaldo fi harmeessa haqeetii jiraachuu danda'ama. Kubbaa miilaa keessatti Cristiano Ronaldoon nama yaalutu kan kufu ammas taanaan immooti hangan garee biyyoolessa Portugaaliif taphadhetti yoon kufes yoo milkaa'esi garee biyyoolessaa kanaatiif wanta danda'u hundumaa hojjechuu koo ittaan fufaa jechuudhaan hanga kubbaa miilaa taphachuu dhaabutti sana akka raawwatu Ronaldoon himeetii jira. Yeroo shan badhaasa Baalaandoor kan fudhate Ronaldoon waancaa Awurooppaatiin goolii 14 galcheetii jira. Garuu bara dorgommii kana yookaan immoo waancaa Awurooppaa marsaa kanaatiin hanga onaatti goolii galchuudhaaf hin dandeenye. Kana boodas goolii galchuudhaaf tarii rakkachuu danda'a. Sababni isaa mootiin amma taphoota marsaa mootiin darbu kanaan morkiin irra caalaatti cimaatti deema waan ta'eedhaaf sila taphataan goolii galchuudhaaf carraa kan argatu taphoota ramaddii irratti. Haa ta'uti garuu ammas taanaan tapha France wajjin taphatan walakkaa xumuraatiif immoo kan gaayyoo ta'e Ronaldoon maal gochuu akka danda'u wajjumaan kan ilaalluudha kan ta'u. Odeeffannoo Ronaldootis kan maayyaa xumuruuti gara odeeffannoowwan jijjiirraa taphattootaatiif wal qabatutti moo'itii haa darbuuti. Kylian Mbappé Chelseadhaaf mallatteessitee jira. Taphataan kun paawundii miiliyoona 30 taphataan sarara gidduu kun Leicester City irraa gara Stamford Bridge kan imale. Enzo Marescaan Leicester City keessatti bara dorgommii darbee isa leenjisaatiin turan taphataa kana gara Stamford Bridge fudhatanii tooti imalanitti jiru. Taphataan kun gara Brighton Hove Albion imaluudhaaf walii galtee qaqqabee ture. Haa ta'uti garuu gidduudhaan lixanii tooti. Enzo Marescaa yaada isaa jijjiirsanii tooti gara Stamford Bridge fudhataniitti jiru. Taphataan kun bara dorgommii darbee goolii 12 galchuudhaan 14 mootii isaatiif mijeessee kennuudhaan taphataa Leicester City ol deebi'ee tooti waggaa tokko keessatti gara Premeir League Englanditti akka guddatuudhaa fi gahee guddaa baateedha. Amma mootii ji'a sadaasaa dhufu keessa Leicester City fi Chelsea Premeir League Englandin wajjiniin kan taphatanii ta'a. Yeroo sana immoo King Power wajjin taphatu faallaa kilaba isaa ta'eetti garas akka imaluudhaa kan eegamu. Hundumaafuu har'a walii galteessaa ifatti xumuruudhaan taphataa Chelsea ta'eetii jira. Taphataan kuni kanaltti immoo Tottenham Hotspur immoo taphataa sarara gidduu Archie Gray Leeds United irraa mallatteessifatee jira. Taphataan kunillee paawundii miiliyoona 30 Leeds United irraa Tottenham Hotspuriif kan inni mallatteesse. Faallaa sanaan immoo Joy Rodon gara Leeds United maleetii jira. Taphataan kun paawundii miiliyoona 10 gara san kan inni malee kana jechuun mootii Tottenham Hotspur taphataa kana paawundii miiliyoona 20 qofa irratti dabaluudhaan Archie Gray gara Tottenham Hotspur fudhatee jira. Walii galtee 2030tti kaaba dandeessa tursiisu immoo mallatteesseetii jira. Tottenham Hotspur taphataa kana Brentford illee
taphataa kana mallatteessifachuudhaaf barbaadatee ture. Sababni isaa mootii taphataa sarara gidduu ta'ee tis taphachuu danda'a akkasuma mootii qarqara mirgaatiin illee taphachuu danda'a. Kanaaf jecha Brentford illee mallatteessifachuudhaaf morkii jabaa keessa ture. Haa ta'uuti garuu xumurarra Tottenham Hotspur Archie Gray taphataa ofii godhateetti jira. Tom Heaton goolii eegan Manchester United mootii walii galtee waggaa tokko haaraa mallatteessitti jira. Umurii 38 irratti argama Tom Heaton. Amma mootii walii galtee waggaa tokko kilabicha wajjin tursiisu ammas dhiyeessee jira. Kan duratti kilaboota akka Cardiff City, Bristol City, Burnley, Aston Villa fa'aadhaaf taphatee ture. Bara 2021 immoo radeebidhaan Manchester Unitediif mallatteessitti jira. Amma garee biyyaalessa England wajjiniin waancaa Awurooppaa irratti hirmaachaa jira. Garuu taphataa goolii eegaa filannoo ta'ee osoo hin taane akka shaakalaaf isaan fayyaduudhaaf jecha Gareth Southgate garichatti goolii eegaa kana waamuun isaanii kan yaadatamudha. Manchester United Matis Deeliit Bayern Munich irraa fudhachuudhaaf haasaa jalqabeetii jira. Dhameetii jira. Inumaayyuu taphatichaaf mootii walii galtee waggoota 5 DSPT jira. Dhameetii jira. Tarii Bayern Munich fi Manchester United dhimma jijjiirraa taphatichaa irratti kan mootii maallaqa irratti kan walii galan yoo ta'e Matis Deeliit kilabicha gallakkisuun isaa akka noolli maatii jira. Sababni isaa mootii Bayern Munich taphattoota sararrittisaa kan duratti tokko mallatteessifatee jira. Akkasuma mootii Bayer Leverkusen irraas mootii taa mallatteessifachuudhaaf barbaadaa jira waan ta'eedhaaf amma Matis Deeliit bara dorgommii dhufutti haalaan zariin xeddoon inni qabu baay'ee dhiphachuu danda'a waan ta'eedhaaf amma filannoon isaa gara Manchester United deemuudha. Kanalatti mootii Ajax Amsterdam keessatti mootii Erik ten Hag wajjiniin hojjechuun isaanii taphataan kun gara United deemuu akka danda'uudhaaf gargaaruu danda'a dhameeti jira. Joshua Zirkzee namooyyuutii dhibbantaa 99.9 kilabicha gal dhiisuun isaa akka hin hafne Daayirektarri Ispoortii Bologna himeetii jira. Kanaaf mootii maqaan isaa wajjiniin kaatii kan jiru Manchester United fi AC Milan garuu Manchester United taphataa kana fudhachuudhaaf waliigaltee diigduu isaa naannoo paawundii miliyoona 40 ta'u kaffaluudhaaf fedhii qaba dhameeti jira. Umurii 23 irratti argama taphataan kun amma garee biyyaalessaa Neezerlaand wajjin waancaa Awurooppaa irratti hirmaachaa kan jiru. Haa ta'uuti garuu agoonaatti taphoota irratti taphatee sana bara taphataa mul'atee miti. Garuu Manchester United dhiyeenyatti qooda abbaa qabeenyummaa kilabichaa harka 27 kan bitatan Sir Jim Ratcliffe taphattoota dargaggeeyyii irratti xiyyeeffatanii tooti garee ijaaruudhaaf karoora qabu waan ta'eedhaaf kanaaf taphattoota dargaggeeyyii akkasii barbaadatee kan jiru dhameeti jira. Adrian Rabiot taphataan sarara gidduu galee biyyaalessaa France ammoo waliigalteen Juventus wajjin qabu xumurameeti jira. Haa ta'uuti garuu hanga ammaatti waliigaltee haaraa Juventusaaf dhiyeessee mallatteessuudhaaf wanti nasardu hin jiru dheeti jira dhameeti jira. Waancaa Awurooppaatiin booda tasgabbaa'ee tooti murteessuudhaaf akka ta'edha kan himamaatiin jiru. Tarii Juventus naannoo Euro miliyoona 7 mindaasaa waggaa tokkotti kaffaluudhaaf waliigaltee dhiyeesseefiiti jira. Haa ta'uuti garuu taphataan kun immoo filannoo biraa barbaaddatee sanaa ol kilabiin dhiyeessuuf akkasumallee piroojeektiin qabataniin kilaboota piroojeektii fooyyee qaban waancaa argachuudhaaf isaa ta'u keessatti milkaa'uudhaaf piroojeektii gaarii kilaba qabatu argannaanis gara Premeir League England illee deemuudhaaf fedhii qabadhamee jira. Sana keessaa mootii Manchester United illee kilaboota Adrian Rabiot barbaadaatiin jiran keessaa tokkodha. Alvaro Morataatiin wal qabatee mootiin taphatichi achuma Wanda Metropolitano turuu akka barbaadu hooggantoota Atletico Madrid tiimeetii jira dhamee jira. Haa ta'uuti garuu kilaboonni Saudi Arabiyaa taphataa kana mallatteessifachuudhaaf barbaadatii jiru. Yeroo lama gaafiin dhiyaatti jira kilaboota lamarraa dhameeti jira. Haa ta'uuti garuu Alvaro Morataan filannoon isaa jalqaba Atletico Madrid keessa turuudhaan sana yoon taane garuu gara Serie A Itaali deebi'uutti kilaboota Itaali taphachuu akka ta'e odeeffannoon baatiin jiran ni agarsiisu. Riccardo Calafiori ammoo Juventus fi Bolognaan dhimma waliigaltee isaanii irratti maallaqa irratti waliigaluu kan hin dandeenye yoo ta'e gara Premier League England illee imaluudhaaf fedhii akka qabu odeeffannoowwan bahan ni agarsiisu. Manchester City mootii Girona irraa Savio mallatteessifachuudhaaf hojjechaatiin akka jiru odeeffannoowwan jijjiirratti wal qabataniitiin bahan kan isaan agarsanii. Waancaan Awurooppaa har'a taphoota marsaa mo'atanii darbuu xumuruudhaan biyyoota 8 nuusa xumuraatiif darban adda baasee kan beeksisu ni ta'a. Hangonaatti biyyoonni 6 nuusa xumuraatiif darbuu isaanii baraniiti jiru. Kan har'aa keessaa mootii isaa tokkorraa eegaluudhaan Roomaaniyaan erga bara 2000 asitti yeroo jalqabaatiif marsaa mo'atanii darbuutiif geesse Neezerlaandis wajjin istaadiyeemii Bayer Munich Allianz Areenatti kan taphattu ni ta'a. Sa'aatii 4 eegaluudhaan mootii Oostiriyaan Tarkii wajjin Leipzig istaadiyeemii Red Bull Areenatti wajjin ni taphatu. Tapha Romaaniyaa fi Neezerlaand isaa tokkorraa eegaluudhaan taphatanirraa haa eegalluuti. Romaaniyaan ramaddii A keessatti biyyoota akka Beeljiyeem, Slovaakiyaa, Yuukireen wajjin qabxii 4 hundumti isaaniitu biyyoota ramaddii kanarra turan hundumti isaaniitu qabxii 4 qaban turani. Haa ta'uti garuu garaagarummaa yookaan baay'ina goolii qabdu Romaaniyaan sadarkaa tokkoffaati yoo dabartu Beeljiyeem sadarkaa lammaffaa akkasumallee Slovaakiyaan sadarkaa sadaffaa qabachuudhaan darbuun isaanii kan yaadatamudha.
Netherlands immoo yuuti ramaddii darraa Australia France akkasuma mooti officiative sadarkaa sadaffaatiin gasheen xumutti ramaddii kanarraa Australian osoo hin eegamin France fi akkasuma mooti Netherlands caaluudhaan sadarkaa tokkoffaatiin dabartee qabxii 6 France moo qabxii 5 sadarkaa lammaffaa akkasuma Netherlands mooti qabxii 4 qabaachuudhaan biyya ramaddii irraa qabxii fooyyee qabdu taate sadarkaa sadaffaatiin dabartee turte Poland biyya Robert Lewandowski moo ramaddicha irraa osoo hin darbin haftee jirti hundumaaf yuuti Netherlands tapha dorgommii ramaddiitiin taphatteeni Poland ka mo'attee tooti akkasuma France wajjin qaxabaatee tapha xumuraatiin immoo Austriaadhaan goolii 3-2 mo'atamuun ishee ni yaadatama. Memphis Depay taphataan sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Netherlands waancaan Awurooppaa amma eegale jechuudhaan dubbateeti jira. Kana dura taphoota ramaddiiti waan ta'eedhaaf amma kana booda yoo mo'ataman carraan lammaffaan jiru waan ta'eedhaaf amma waancaan Awurooppaa kan eegalame jechuudhaan dubbatee jira. Rakkoo keenya irratti waliin mari'annee walis qeeqnee jirra. Kanaaf mootii hanqinoota keenya irratti cimnee tooti hojjennee gara marsaa xaanutti darbuudhaaf ni taphanna jechuudhaan Memphis Depay himeeti jira. Taphataan kun amma taphattoota garicha keessatti argaman keessaati. Taphataan Netherlandsiif goolii hedduu galchee ta'uudhaan taphattoota jiru keessaas tokkodha. Leenjisaan gara biyyaalessa Roomaaniyaa Edwards Moyuti yaada isaan kennaniini hangam akka deemnu hin beeku garuu hanga unaatti mootii sadarkaa kanarra qabu keenyaaf yookaan mootii tapha marsaa mootanii darbuu keenyaa fi gammannee jirra. Baay'ee gammachuu guddaa keessa jirra. Ta'uti garuu garee cimaa fi qorumsa guddaatu nu eeggata. Garuu immoo ammas taanaan akkuma baratame yeroo hundumaayyuu waan qabnu hundumaa kennee tooti dirree keessatti taphannee gara marsaa xaanutti yookaan mootii nusa xumuraatiif darbuudhaaf waan dandeenyu hundumaa ni raawwanna jechuudhaan leenjisaan garee biyyaalessa Roomaaniyaa gamanumaan dubbataniiti jiru. Biyyi kun akkuma jalqaba irratti kaase erga bara 2000 asitti waggoota 24 booda yeroo jalqabaatiif marsaa mootiin darbuutiif geessee jirti. Sana bira immoo kan dabartu yoo ta'e walakkaa nusa xumuraatiif kan geessu ni ta'a. Garuu ammas taanaan Netherlands waraqaa irratti gaafa ilaalamu gara marsaa xaanutti darbuudhaaf biyya carraa qabdudha jechuun danda'ama. Haa ta'uti garuu biyyoonni xixiqqoon akkamiin biyyoota jajjaboo qoraatiin akka isaan jiran akka fakkeenyaatti tapha kaleessa Portugal fi Sloveeniyaa kaasuun danda'ama. Taphoota birootiin illee biyyoonni xixiqqoon biyyoota jajjaboo yeroo isaan qoraatiin turan agarreeti jira waan ta'eedhaaf ammas taanaan kubbaa miilaati waan ta'eedhaaf waraqaa irratti gaafa ilaalamu Netherlandsiif tilmaamni jalqabaa kennamuyyuu malee garuu Roomaaniyaan illee qorumsa guddaa ta'uu akka dandeessu gamanumaan eegama. Tapha sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan taphatamu namooti Austriyaan Tarkii wajjiniin ni taphatti. Austriyaan biyyoota dorgommii waancaa Awurooppaa kanaan osoo hin eegamin ga'umsa dinqii agarsiisaa jiran keessa tokko jechuun danda'ama. Keessumaa taphoota ramaddii lamaan xumuraatiin ga'umsa isheen agarsiistee tapha jalqabaatiin Firaansiin goolii Voober garee ofirratti galchee yaa mo'atamtuyyuu malee sochiin taphaa isaan dirree keessatti agarsiisaatiin turan kan jajamu ture jechuun danda'ama. Carra qabeeyyiin turre malee tapha sanaan Firaansiin mo'atamuun carra qabeeyyii isaan taasisee jechuun danda'ama. Ta'uti garuu tapha ramaddii lamaffaa akkasumallee kan ramaddii sadaffaatiin morkatoo isaanii injifachuudhaan sadarkaa tokkoffaatiin darbaniiti jiru. Raafraanyiik akkamiin garee cimaa akka isaan ijaaran kan agarsiisan jechuun danda'ama. Keessumaatti gareen biyyaalessa Oostiriyaa akka gareetti qindoominaan taphachuu irratti garee biyyaalessa Switzerlandis wajjiniin garee wal fakkaatu jechuun danda'ama. Waancaa Awurooppaa kanaan ga'umsa isaan hanga'uunaatti agarsiisaniin jechuudha. Ramaddii daarraa sadarkaa tokkoffaatiin qabxii 6 kan isheen dabarte Firaans qabxii 5 akkasumallee Neezerlaand qabxii 4 itti aanuudhaan ramaddicharraa kan isaan darbanii Tarkiyyeen immoo ramaddii farra Portugal wajjiniin qabxii 6 walqixa qabaachuudhaan sadarkaa lammaffaatiin dabarte. Haa ta'uti garuu har'a morkiin isaan godhan gamanumaan kan eegamu warri Tarkiyyee kubbaa saffisaan gara garee faallatti deemanii tooti goolii galchuudhaan kan isaan yaalanii warri Oostiriyaa mootii kubbaa to'atanii taphatanii gaafa kubbaan mootii isaan harkaa baate mootii dhiibbaa uumanii kubbaa garee faallatti irraa fudhachuudhaan garee taphatuudha kan isaan ijaaran Ralf Rangnick Manchester United keessatti leenjisanii tooti isaaniif milkoomne jedhamaati ture. Haa ta'uti garuu amma garee biyyaalessa Oostiriyaa keessatti maal hojjechuu akka danda'an Ralf Rangnick agarsiisaatii kan isaan jiranii taphichi eegaluu isaatiin dura kan mootii dorgommii waancaa Awurooppaa kun eegaluu isaatiin duratti Ralf Rangnick xumuraaf gahuu yookaan mootii shaampiyoonii ta'uun wanta hin danda'amne miti jedhanii kan isaan turanii yookaan mootii shaampiyoonii ta'uun yookaan xumuraaf gahuunis ni danda'ama jennee to'ata amanna nuti jechuudhaani Ralf Rangnick maniiti jiru. Kan jechuun mootii xumuraaf gahuudhaaf karoora akka qaban yaada isaanii irraa hubachuu ni danda'ama. Sana milkeessuudhaaf garuu taphoota ittaan xiyyeeffannoo kennee taphachuutu nurraa eegama. Falaasamni taphaa keenya immoo iyyuti qabxii hanga yoona arganneedhaaf murteessaadha jechuudha. Ralf Rangnick maniiti jiru. Leenjistoota akka Jurgen Klopp akkasumallee Thomas Tuchel fa'aa fi barsiisaadha jedhaman namni kuni gagam pressing
Palasama taphaa sana isaan kan barsiisan leenjisoota akka Thomas Tuchel akkasumallee Jurgen Klopp kan isaan barsiisan Ralf Rangnick jedhama. Hundumaaf iyyootii garee biyyaalessa Oostiriyaa keessatti hojiin isaan angoonaatti gareen isaanii ga'umsi agarsiisaa jiruutiin kan dinqisiifannaa guddaa argachaatiin jiran leenjisaan garee biyyaalessa Tarkii Vincenzo Montella nama hojiiti garee guutuu fi garee tokkummaa qabudha gareen biyyaalessa Oostiriyaati. Kanaaf mootii garee qindaa'aa fi akkasumallee garee cimaa kanarraa qorumsi guddaan akka nu eeggatu ni beekna. Garee biyyaalessaa osoo hin taane isaan kilabii fakkaatu jechuudhaani Vincenzo Montellaan waa'ee garee biyyaalessa Oostiriyaa dubbatee jira. Kana jechuun mootii fakkeenyaaf garee biyyaalessaa gaafa ta'u taphattoonni yeroo baay'ee wajjin turuudhaaf carraan argatanii kilabii keessatti garuu waggaa guutuudhaaf wajjiniin turuu qindoomina uumuudhaafis baay'ee kan rakkanneedha waan ta'eedhaaf garee biyyaalessaa gaafa ta'u garuu guyyoota muraasa keessatti qindoomina uumuudhaaf kun mootii garee barbaadan ijaaruudhaaf ni rakkisa waan ta'eedhaaf sanaadhaaf irra caalatti garee biyyaalessaa caalaa kilaba fakkaatu isaanii jechuudhaani leenjisaan garee biyyaalessaa Tarkii Vincenzo Montellaan kan isaan dubbatanii. Hundumaaf iyyootii har'a morkiin biyyoota kanneen keessumaatti kan Tarkii fi kan Oostiriyaa tapha Romaaniyaa fi akkasumas kan Neezerlaandis caala morkii cimaa ta'uu akka danda'u kan ta'u bareedaa agarsiisuu akka danda'an gamanumaan kan eegamudha. Gama odeeffannoo gareetiin gama Oostiriyaatiin Kevin Vemer adabbiidhaan tapharraatiin kan hin taphanne ni ta'a. Gama Tarkiyeetiin immoo dhabaatii guddaa ta'uu kan danda'u taphataan sarara gidduu biyyattii fi dursaan taphattoota biyyattii Hakan Çalhanoğlu'n sababa adabbiitiin hin taphatu akkasumallee Saameetillee tapharraatiin sababa adabbiitiin kan hin taphanne ni ta'a. Keessumaa Çalhanoğlu sarara gidduu irratti dhabuun muuxannoo inni Inter Milan keessa akkasumallee AC Milan keessatti gabbifateen garichallee fayyaduu akka danda'uun eegama ture. Haa ta'u garuu ta'uu murteessaa kanarratti sababa adabbiitiin biyya Tarkii kan hin tajaajille ni ta'a. Waancaa Awurooppaa kanaan biyyoonni angoonaatitti marsaa mo'atan darbuu bira darbaniitti nuti xumuraaf qaqqaban Spain, Germany akkasumallee Portugal, France, England, Switzerland marsaa nuti xumuraaf qaqqabaniitti jiru. Nuti xumuraatti namoo jimaata dhufu Spain, Germany wajjiniin akkasumas Portugal, France wajjiniin kan taphatanii ta'a. Sanbata mootii England, Switzerland wajjiniin ni taphatti. Biyyoota har'a taphatan afran keessaa mootii Oostiriyaa, Tarkii yookaan mootii Neezerlaand fi Roomaaniyaa keessaa biyyoota afran kana keessaa lamaan isaanii mootii wajjin taphachuudhaan biyyoonni walakkaa xumuraatiif qaqqaban adda bahu. Walakkaa xumuraatiin garuu ammas morkii cimaan kan eeggatu Germany fi Spain keessaa Portugal fi France keessaa biyya mo'atte wajjin taphatu waan ta'eedhaaf akka tapha xumuraatti taphni ramaddii sanarraan jiru kan mootii biyyoota kanneen afran walitti fidu tarii shaampiyoonummaadhaaf illee biyyoota kanneen keessaa Germany, Spain, Portugal, France keessaati. Waancaa Awurooppaa bara 2024 kan mootii kan marsaa 17ffaa kanaan shaampiyoonii ta'uudhaaf illee ramaddii kanarraan biyyoonni jiran tilmaama argachuu akka danda'an gamanumaan eeruun danda'ama. Odeeffannoowwan waancaa Awurooppaatiin taphoota wal qabatan kan